Hawwaalaa yookiin gabaa gurraachaa akkasumas immoo bilaak maarkeetii kan jennu kan guyyaa irraa ittiin oole guyyaan irraa akkuma beektanii Janawaarii 20 baatii 1 2026 jechuudha. Egaa sharafoonni guyyaa kaleessaa fi guyyaa irraa garaagarummaa akka qaban isinitti himeetan jira. Biyyoota kanneen akka Ameerikaa doolaarii fi Kanaadaa doolaarii dabalataan illee Saawud Arabiyaa diinaarii, Joordaan diinaar, Bahareen diinaar, Kaater riyaal, Israa'el shiqir kanneen akka paawundii subskiraayibkii biyyoota hedduu isinii qabadheetanii dhufeetanii jira. Nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtanitti isiniif baay'atu hordoftootaaf jaallatamtoota maamiloota kiyya. Asumaan egaa namni mana koo faaraa taatan laayik godhaa, subskiraayib godhaa, sheer gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Viidiyoo yeroo daawwattan gara maatii kootti dabalamuun laayik gochuun eegalaa isiniin jechuun jaalladha. Tole gara sagantaa keenyatti darbinaa tokkoffaa irratti guyyaa irraa jechuudha paawusterniingii irraa isinikaa. Paawusterniingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 255.56 oolee jira. Karaa baankiidhaan ammoo paawusterniingiin tokko 100 fi 198.38 oolee jira. Akkasuma turkii rileedhaa. Turkiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.32 oolee jira. Inni itti aanu subskiraankiidha. Subskiraankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 258.88 oolee jira. Karaa baankiidhaan ammoo 184.98 oolee jira. Akkasuma Ameerikaa doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 190.31 oolee jira. Guyyaa kaleessaa 191 irra oolee ture. Guyyaa irraa gadi qannaseetu ture jechuudha. Garaagarummaa akka viidiyoo daawwattaniin maallaqa keessan ergadhaa jechuudha. Akkasuma warri Beeruut jirtan Ameerikaa doolaarii yeroo dubbadhu dhaggeeffadhaa jechuudha. Warri Joordaanis akkasuma warri doolaara isinii kennan akkasitti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Akkasuma karaa baankii ammoo Ameerikaa doolaarri tokko 151.60 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 128.7 oolee jira. Karaa baankiidhaan ammoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 98.73 oolee jira. Akkasuma Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 137.20 oolee jira. Karaa baankiidhaan ammoo Kanaadaan tokko 107.55 oolee jira. Yemen riyaaliidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Inni itti aanu Suudiidha. Suudiin kiiloon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.21 oolee jira. Akkasuma Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 449.80 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Yiwaan. Chaayinaa Yiwaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.80 oolee jira. Karaa baankiidhaan ammoo Chaayinaa Yiwaan tokko 21.5 oolee jira. Akkasuma Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 619.42 oolee jira. Karaa baankiidhaan ammoo Kuweet diinaarri tokko 484.60 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.80 oolee jira. Egaa guyyaa har'aa fi guyyaa kaleessaa garaagarummaa qaba. Dubaay diraamni guyyaa kaleessaa 52 ol ka'ee ture. Guyyaa har'aa saantima xiqqoo qannaseeti argamee jira jechuudha. Karaa baankiidhaan ammoo Dubaay diraamni tokko 41.28 oolee jira. Akkasuma Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.73 gadi bu'ee argameeti jira. Guyyaa kaleessaa gara 51 ol siqee ture jechuudha. Dabalataan Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 40.40 oolee jira. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 268.41 oolee jira. Akkasuma Bahareen diinaaridha. Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 504.79 oolee jira. Kaater riyaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.87 oolee jira.
Inni itti aanu Israa'el shiqiliidha. Israa'el shiqilii tokko karaa gabaa gurraachaati 59 tuqaa 69 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3 tuqaa 36 oolee jira. Akkasuma yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 221 tuqaa 97 oolee jira. Karaa baankiidhaan ammoo yuuroon tokko 176 tuqaa 50 oolee jira. Inni itti aanu Indihaan Ruuppiidha. Indihaan Ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.87 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota maamiloota koo viidiyoo kiyya guyyaarraa qabadhee dhufe kana fakkaata. Namoonni isinitti tolee viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatin. Akkasumas immoo yaadaa fi qeeqa qabdan immoo komentii jala kaa'uun ni dandeessu isiniin jedha. Turtii biraa yookaan sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Shaaloom.